Tolega waaqayyo gooftaan isin eebbisu kallattiinumaan gara barumsa keenyaatti seenaa warri haaraa taatan akka seentaniin subscribe godhaa yaada keessan koomentii jala nuu ka'a waaqayyo bara keessan eebbisu sagalee waaqayyo raajonni sobduun eessaa ba'u kan jedhu kutaa gabaabaa irra walii wajjin ilaaluu keessatti ilaaluudha jechuudha waaqayyo bara keessan eebbisu raajonni sobduun eessaa ba'u mee kutaa kana walii wajjin ilaallaa maddi raajota sobduudha eessaa ba'u raajonni sobduun kan jedhu gabaabsinee walii wajjin ilaalla akka sagalee waaqayyootti jechuudha tokko jenneetu ummata gidduudhaa ba'u yookaanis immoo amantoota waldaa kiristaanaa keessaa ba'u raajota sobduu ammoo namni yeroo tokko fagoodhaa dhufan jedhee eega waan garaagaraa keessa dhufan jedhee eega sagalee waaqayyoodhaa maal nu barsiisaa dubbiin waaqayyoo jechuudha Qorontos isa duraa boqonnaa Roomaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti lakkoofsa 2 irratti akkas jedha akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduunis isin gidduu hin jiraatu isaan warra utuu ittiin beekamin barsiisaa wanta amanamee irraa kaachisee nama balleessu fidanii goofticha isaan fure iyyuu gananii ofii isaanii irrattis badiisa ariifachiisaa fidanidha namoonni baay'eenis gadhiisitti jiraachuu isaanii kana duukaa hin bu'u sababii isaaniitiifis karaan dhugaa sun maqaa gadheen argata sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fudhanii odeessaniin isinirraa hin nyaatu firdiin bara duriitii jalqabee isaan irratti kenname hojjechuu hin dhiifne badiisii isaanis deddeebi'ee hin hafne jedha maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu egaa sagaleen kun jarri kun isin gidduu jiraatu jedha raajonni sobduun isinuma gidduu jiru jedha eessa jiru amantoota gidduu jiru jechuudha minciin isaanii amantoota gidduudha achuma keessaa ka'uu jechuudha egaa darbinee keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa kaanee yommuu laallu waaqayyotu raajota sobduu isa jalqabaa raajonni sobduun eessaa ka'u amantoota gidduudhaa ka'u maaliif immoo ka'u waaqayyotu nu qoruudhaaf nutti erga keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 1 amantoota qoruudhaaf raajota sobduu kaasa waaqayyo yeroo amantoonni raajota warra dhugaa rakkisan yeroo amantoonni raajota warra dhugaa gadi qaban yeroo amantoonni raajota warra dhugaa irratti ka'an sobdoota irratti kaasa waaqayyo amantoota irratti akkasumas amantoota qoruudhaaf dhugaa duukaa jiru moo duukaan jiran na duukaa jiru moo na duukaan jiran jedhee waaqayyotu raajota sobduu kaasa egaa keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 1 amma 3 nan dubbisaa raajii yookiis namni abjootu tokko isin gidduudhaa ka'ee milikkita yookiis dinqii yoo isinitti hime milikkinni yookiis dinqii inni duraan isinitti hime fiixaan yoo ba'e inni ergaa waaqayyoolii kan biraa isin jedhee warra isin dura waaqayyoolii kan biraa hin waaqessina hin hojjetanaafis jedhee warra isin dura hin beeknetti yoo isin geesse isin dubbii raajii sanaa hin amaninaa isin dubbii raajii sanaa yookiis namicha abjootu sanaa hin dhaga'inaa waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis isa jaallattan beekuudhaaf qoree isin ilaalaa'edha ijoodha jechuudha lagu waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa guutuu isa jaallattan beekuudhaaf qoree isin ilaalaa'edha maalin godhinaa duukaan bu'inaa'edha duukaa buutanii raajiin kun kottu jedhee gara ofiisaatii barbaadetti isin geessaa isin immoo isa duukaan bu'inaa wanti ni dubbatu iyyuu dhugaadha asitti immoo raajiin ni dubbatu perfektiidha dhugaa dubbata garuu gara ofiisaatii yaadatti isin geessaa waaqayyo irraa gala isin galcha taanaan duukaan bu'inaa waaqayyotu isin qoruudhaaf namicha kana isinitti kaase jedha dubbiin isaas dhugaadha bakka raajiin isaa amanamaadha jettanii isin raajii dhugaadha jettanii duukaa buutu garuu namichi kun amala waaqayyo irraa gala nama galchuu qaba barsiisa waaqayyoon wajjin deemuuti barsiisinni barsiisu kanaaf isa kana duukaallee hin bu'inaadha sagalee waaqayyoo maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu egaa qabxii isa tokkoffaa jalatti kan ilaalle lammaffaa sadaffaa jalatti maqaa waaqayyoo arrabsiisuuf seexanni dhibee kaasa eessaa ba'u kan jedhuuf isa jalqabaa amantoota gidduudhaa ba'u
lammaffaa irratti immoo waaqayyotu nu qoruudhaaf nutti kaasa. Sadaffaa irratti immoo maqaa waaqayyoo arrabsiisuudhaaf seexanni kaasa raajota sobduu. Nan dubbisa Roomaa boqonnaa 2:24 akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaan waaqayyoo warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti hin arrabsama jedha. Akkuma caafamee jiru maqaan waaqayyoo sababii keessaniif warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti hin arrabsama. Waaqayyoon waa gargaaru. Egaa ergaa jalqaba kan Phexroosiin keessatti ilaale kana keessatti Phexros lammaffaa boqonnaa 2:2 irraa kaanee ilaalle kanarratti yoo ilaalle akkas jedhe jechuudha namni waaqayyoodha. Ergaan kun ergaa amanamaadha. Waaqayyoo eebbifamu. Baay'ee namatti tola sagalicha yoo ilaaltan mee kuticha irra deebinee ilaalla jechuudha. Phexros lammaffaa boqonnaa 2:2 irraa kaanee ilaalla. Ergichi ergaa waaqayyoon biraa ergameedha waan ta'eef baay'ee jireenya namaa keessatti hojii guddaa hojjeta jechuudha. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 2:2 irraa kaasnee ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaa irra jiru Roomaa utuu hin taane Phexros jechuudha. Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu hin jiraatu. Isaan warra utuu irratti hin beekamin barsiisa wanta amanamee irraa kaachise nama balleessu fidanii goofticha isaan fureeyyuu gananii ofii isaanii irratti badiisa ariifachiisaa fidanidha. Namoonni baay'eenis gadhiisitti jiraachuu isaanii kana duukaa hin bu'u. Sababii isaaniitiifis karaa dhugaan sun maqaa gadhee in argata. Sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessaniin isinirraa hin nyaatu. Firdiin bara duriitii jalqabee isaan irratti kenname hojjechuu hin dhiifne. Badiisi isaanis baay'ee hin hamne jedha. Egaa Phexros ergaa kanatu akka itti dubbate jechuudha. Amaloota isaanii keessaa dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessuudhaan beekamu jedha. Kireetiivitii olaanaa qabu. Baay'ee dubbii kireet godhu. Warri baarandaatti guddatan amma isaanii dubbii kireetiin godhan. Haasaa kireet gochuu danda'u. Waan chaalenjii nama godhu kireet gochuu danda'u. Dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessanii isinirraa nyaatu jedha. Isin gowwoomsu jedha. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf amantoonni kanarraa of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Amantoota gidduudhaa kan warri kun hojii hamaa irraa ergamu. Hafuura hamaa biraa ergamu. Hojii hamaa jechuun hojiidhaan waan hamaa kan ta'e. Gooftaa Yesuus Maatiyos boqonnaa 7:15 akka jedhe Yesuus itti dhufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu. Ija wayinii baala waraanteetti harbuus kosorruutti ciruu hin dandeessure. Akkasumas mukti gaariin ija ba'eessa hin godhata. Mukti gadheenis ija hamaa hin godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu mukti gadheenis ija ba'eessa godhachuu hin danda'u. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu hin murama. Ibiddattis hin naqama. Egaa ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu jedhee jedha. Ija hojii isaaniitu hamaadha waan ta'eef ija hojii hamaa biraa ergamu jechuudha jirri kun. Waan hojjetame waan hamaa sana biraa ergamu. Hojiin suni raajii dubbachiisa hafuurichuma hojii sanatu. Namni hafuurumatti hin geggeeffamu sanaan namni hafuura dhugaadhaan geggeeffamu raajii dhugaa dubbata. Namni hafuura hamaadhaan yookaan hojii hamaa hojjetu raajii sobaa dubbata jechuudha. Akkasuma waaqayyoon biraa kan ergame miti jechuudha. Inni xumuraa fi qabxiin ani qopheeffadhe inni xumuraa hafuura shaakalaa biraa ergama. Waldaadhuma keessa jira garuu shaakala. Shaakalee ergama. Dubbii waaqayyoo keessa deebii 18:22 nan dubbisa. Raajiin tokko maqaa waaqayyootiin ergaa dubbatee booddee dubbichi yeroo raawwatamuu yookiis dhugaa ta'uudhaa baate dubbichi isa waaqayyoo hin dubbatinidha. Raajii kana ta'innaadhaan waan dubbatee fi isa hin sodaatinaa jedha. Ajjeesaa yoo iddoo kanatti hin boola. Raajonni warri kan waaqayyoo eessa keessatti ifanii jiru. Waaqayyo akkamitti akka itti dubbatu seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6-8 Yohaannis 1:45 akkasuma Yohaannis 6:14 Yohaannis 7:40 hojii ergamootaa 3:22 akkasumas hojii ergamootaa 7:37 Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 19 Ibroota 12:19 Ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 12 Isaayyaas 6:8 akkasuma Isaayyaas 51:16 Isaayyaas 59:21 Ermiyaas 1:9 Hizqeel 3:1 Maatiyos 10:19 hojii ergamootaa 3:23 isaan kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Ermiyaas 28:7-9 irree argachuu dandeenya jechuudha. Ani obboleessa keessan raajii hojjetaa waaqayyoo misgaaruudha. Ergaa kana sabiskiraayib godhaa, sheer walii godhaa.
barsiisa asirra jiru yuutuubii kana dafee sabiskiraayib gochuudhaan namni jireenya tajaajila kana deeggaruu bira haa dhaabatu. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Yaada qabdan koomentii jala naa barreessaa. Ergaa kana dabalii yoo jettanis unkaan kutaa tokkoffaa kana ilaalleerra kutaa inni lammaffaan walii wajjin ilaallu yoo Waaqni nu gargaare raajota sobduun bakka lamatti qoodamu. Raajota sobduu waldaa keessaa fi raajota sobduu warra alaa jennee iddoo lamatti qoonna. Raajii sobduu inni waldaa keessa hin jirre immoo eenyudha? Kutaa itti aanu keessatti arganna. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa. Waaqayyo bara keessan eebbisu guddaa eebbifamaa.